argitanii akkuma amma asirraa argitan kana jechuudha. Obboleettii ishee gurgurtee dhiira bira geessitee daldaltee jechuudha. Daldala jechuun dukkana keessa baastii dukkana keessa galchiti. Obboleettiin dubartiin tokko obbolaa ishee dubaraa waliin daldaltee dhiira bira geessitee gara sagaagalummaa oolchitee bulchiteetiin fiddi jechuudha. Kuni obboleettii ofiitu kana namarratti raawwata jechuudha. Haadha ofii tiruu ofii nagaan daganne nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo lafaaf bakka jirtan golaaf mandara jirtan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota akkasumas kabajamtoota maatii chaanaal Abeeloof nagaan isiniif haa baay'atu. Lafa jirtanitti isiniin jechuun barbaada. Warri haaraa taatan like subscribe godhaa. Warri immoo durallee immoo na wajjiniin taatan immoo galatoomaa galanni keessan bilisummaadha. Wanti bilisummaa caalu hin jiru. Bilisummaan otoo jiraate nagaan baatee nagaan galtaa ollaa gaarii jiraataa obbolaa gaarii waliin jiraataa hawaasa gaarii wajjiniin jiraataa. Yoo barbaadde mirga nyaachuu mirga dhuguu mirga uffachuu ni qabda jechuudha. Yoo bilisummaan jiraate egaa gara mata duree kiyyatti yeroon deebi'u jechuudha. Akkuma amma mata duree kanarratti argitanii harmeen tokko dubartoota 3 qabdi jechuudha. Afaan kana afaan Amaariffaatiin kan inni darbee garuu baay'een kan afaan Amaariffaa isaa ageessaniitu ageessu kan immoo hin ageessan ta'uu ni mala. Viidiyoon kun cicciteetiin jechuudha. Kan TikTok irratti faa miidiyaa irratti garuu guutuu isaatu gadhiifamee jira. Namoonni baay'een argitaniitu kan hin agarre immoo dhaggeeffadhaa isiniin jechuun barbaada. Egaa akkuma asirraa argitan jechuudha. Harmeen kun dubartoota 3 qaba. Dubartoota 3 keessaatii tokko diddee manuma keessattuu durumaanuu ajajamuu diduudhaan nu harkaa baddee gara magaala Finfinneetti galteetiin bakka beektu miti bilginnaa kana hojjechuudhaan hojii jibbuudhaan manaas obboloota jibbuudhaan waan akkasii manaa baatee bilginnaa barte jechuudha. Erga bilginnaa bartee ofii isheetiin lammaddee ofii isheetiin naawoloojisaa yookiin immoo beekumsa isaallee injiisaa erga fudhatteeti obboloota dubaraa 2 immoo manaa qabdi jechuudha. Obbolaa dubaraa 2 warra manaa qabdu immoo deemsa keessa koottaa isiniin barsiisaa isiniin tajaajilaa isiniin gargaaraa na biratti jiraattu jetteetiin obboloota ishee dubaraa warra haadha biratti hafan lacheen fuutee ofitti dabalte jechuudha. Erga ofitti dabalteeti ijoollee kanaaf nyaata gahaallee hin laattu ifa aduutillee hin agarsiiftu garuu galgala bakka dhiiraa geelchitee dhiira wajjiniin bulchitee halkanuma sana immoo manatti deebiste jechuudha. Yeroo hundumaatii waan akkasii gooti jechuudha dubartiin kun. Yaani obboloota ishee irraa hin daldalti. Darbee immoo akka isaanii himachaa jiranitti jechuudha. Birrii isa ittiin sagaagalan sana fudhatan yaani hin beektu ka. Birrii isa sana fudhattullee unuuf hin laattu ofuma xiqqishullee nuu hin laattu nyaata ga'aatillee nuuf hin kennitu. Haala kanaan tasaqaayyaa yookiin immoo rakkachaa jiraannaa jedhaniitiin himatan jechuudha. Yeroo isheen akkas jettu us akkasin jedhiin dubbiin kun sobadhaa deemaa narraa gibbii kanarraa ba'aa jetteeti warra informationii naannoo sanarraa funaanee akka ijoollonni kun rakkachaa jiran yookiin immoo hawaasni naannoo sana jiran jechuudha. Akka saaxilanii fi duubarraan qorannoon ta'uudhaan akkuma yeroo mana namaatti sarraatanyaan galanii waan adda addaa godhan sana irra deemame informationii adda addaatiin to'annoo jala oolchamtee jirti jechuudha obboleettiin kuni. Egaa dhugaa dubbachuuf barri kuni bara akkamii akka ta'e bara itti obboleessi obboleettii gurguru obboleettiin immoo obboleettii ishee gurgurtu namni namaaf na'uu baatee jechuudha. Namni bakka walumaa galatti namni tokko nama tokkoof na'uu dhiise jechuudha. Dhugaa rabbiiti. Mee nuti immoo akkam taaname nuti warri mana ormaa biyya ormaa akkasumas immoo namoonni har'areef gara biyya ormaatti imalla jedhanii namoonni baay'een kan akkuma keenya dura yeroo nuti ufne sana dandeettii hin qabnetu jira beekumsa hin qabnetu jira bilbila hin qabnetu jira. Mee haati ormaa immoo akkam nama gooti kan tiruun ufii onneen ufii dhiigni ufii deebisee obbolaa isaa irratti hammeenya kana fakkaatu hammeenya
nam tokko nama ajjeese takkaa nama obbaafachiisu wayii waan kana namarratti raawwachuu wannaan dhugaa dubbachuuf maaliif jennaan dubartiin tokko gaafa dhiira meeqa waliin sagaagalummaa taasifte akkuma dhiirri sun adda adda ta'e amalli dhiiraa bifti namaa amalli namaa adda adda ta'e namni kamillee jechuudha namni nama fooniiti namni hin dagama dhiirri tokko waan maalummaa isaa kan hin beekne karaa rumaatti jaallatee itti fayyadamee sanas itti jaallatee itti fayyadamee birrii itti laata ishiin har'a akka yuudaatti birrii sana fudhachuu malee miidhaa yookiin immoo rakkoo obboloota ishee irra ga'u boru birrii sanaan deebistee fayyisuu akka hin dandeenye ittiin amanne yookiin immoo hin beekne jechuudha. Maaliif jennaan bara kana bara dhukkuboonni adda addaana bakka bilginnaa kanarraa yookiin immoo baalaginnatii kanarraa dhiirota hedduu irraati jechuudha. Dhiironni warri har'a ishee bira turan borus immoo dubartii bira deemu jechuudha. Iftaanillee akkasuma dubartii bira deemu. Maaliif lakkaaf warra godhan warra bultii hin qabne warra jireenya hin qabne warra kaayyoo hin qabne warra karoora hin qabne warra birrii malee hin qabne jechuudha. Birriitiin warra bitaman jechuudha. Birriitiin warra of gurguranii qaama isaanii gurguranii birriidhaan bulanii fi akkasumallee qaama isaanii birriitiin kan bichisiisatan jechuudha. Warreen kuni warra waaqayyoon hin sodaanne namas hin sodaanne safuus hin sodaanne safuus hin beekne jechuudha. Walumaa galatti safuu kan hin qabne jechuudha. Ilma dhiiraas haa ta'u ilmaan dubaraas haa ta'u warreen kana godhanii dhugaa dubbachuuf nama safuusaa hin beekne jechuudha. Maaliif garuu wallaalummaa irraan kan ka'e malee namni tokko jechuudha dubartiin tokko dhiira lama bira dhaqxe jennaan bakka dhumateefi maaliif jennaan dhiira lama dubartiin lamaa ol bira deemee jira jechuudha. Kana keessa immoo bakka dhukkuboota maaltu akka isaan mudatu immoo ilaaluu dandeessu jechuudha. Bilbila gidduu natti dawwalame kanaaf jechuun namni tokko jechuudha gaafa dhukkuba tokkoon dhukkuboota walqunnamtii saalaatiin daddarban keessaa namni tokko gaafa qabame isheen har'a obboloota ishee daldaltu kun isheen har'a obboleettii isheetiin geessite dhiira wajjiniin akkas gootu kun jechuudha. Borummoo gaafa isaan rakkoon tokko isaanirra ga'e dubartoonni kun boruma seenuu danda'u. Maaliif qorichatti fayyadamuu waan ta'eef dubartoonni kun bor dhukkuboota infekshinii adda addaatiin qabamuu danda'u. Dhukkuboota daddarbanii lubbuu isaanii baasuu danda'anillee qabamuu ni danda'u. Akkasumallee dhukkuba irraa fayyuu hin dandeenyeetiin illee qabamuu ni danda'u jechuudha. Maaliif jennaan namni foonii sassataadha. Sensitiifiidha jechuudha. Dafee sensitiifii ta'a. Nyaata hin dhuga waan ta'eef jechuudha. Ganaa isa boru duuba isaarra dhufu bormaanan ta'a je'ee itti iyyaadu jechuudha. Otoo waa tokko hin godhin. Garuu namni takka illee taanaan fedhii isaa ishee irratti raawwatee deemuudhaaf sensitiivii yookiin immoo aktiivii ta'a malee jechuudha. Namni mana yaalaa deemee wal qoratee bilginnaa kana godhu never hin jiru. Haadha manaaf abbaa manaa yoo ta'e malee jechuudha. Kanaaf jennaan namoonni akkasii otoo rabbiinis waaqayyoonis ofirratti sodaatanii gaarii ta'a. Akkasumallee immoo jechuudha to'annoolee yookiin immoo qorannoon wantoonni akkasii jechuudha. Otoo irra deddeebi'amee moor sagaleen akka namoonni sagaleellee walii tatta'anii wanti kun hojii boonsaa ta'uusaa hojii bakka namatti toludha waan ta'eef itti fufamee gara fuulduraatti illee wantoonni akkasii irra deemamee jechuudha. Otoo qoratamee baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hedduu nama boonsa. Ani hedduu itti boone maaliif namni tokko har'a mana keessatti hidhamee qabeenya hin qabu taanaan bilbila hin qabu taanaan sagalee ta'uufiif hin danda'u. Nuti warri biyya ormaa dhaqni kun immoo akkam eenyumee nuti illee jechuudha. Carraa akkasii qabaachuudha. Hanaadhoon ofii akkas garaa namatti jabaattu. Haati ormaa mee maal nuuf malti unuuf? Haati ormaa immoo unuuf maal nuuf buusti kaa? Maal nuuf yaaddi? Haadha koo miti jetti haadhuma isheetiin illee haadha ishee argitan miti haadhuma isheetiin illee jechuudha. Ati haadha koo miti jette mirrirri jette bakka baay'ee tokko yeroo isheen mirriramtee mataa buqqistee namni tokko hin jiru. Ana malee namni takka hin jiru jetteetiin manarraa dhiibbachaa gadi baasti. Bakka viidiyoo sana guutuusaa yoo ilaale jechuudha. Yaa'u miidiyaa namaati. Viidiyoon kun guutuusaa yuutuubii kiyya irratti yoo dhufe anaan illee dadhabbii koo irratti gufuu ta'a jedhamu malee viidiyoo kana guutuusaati yoo ilaaltan dhugaa dubbachuuf ijji soobduun jechuudha.
baay'ee tokko jechuudha. Baay'ee tokko ija jabaatti qaxxi jettee ija jabaatti wanti tokko illee jiru mana kana keessa jette. Wanti tokko illee mana kana keessa jiru namni tokko illee mana kana keessa hin jiru jettee dhaabbattee mormite jechuudha. Yeroo dubartiin sun immoo cabsiteeti giddiidhaan dhiibbatteeti yeroo isheen ol galtu kaameraan irraa cufaa maaliif kaameraan ta'e kaameraan irraa cufaa yoo jedhanii diinqa keessa oksite jechuudha. Obboleettii ishee diinqa keessa oksite kunoo akkanitti akkuma kiyya kanatti huuqqatanii dhugaa rabbii gurraacha'anii waan isaa fakkaatan yeroo isaan hin beelofnallee jedhanii ni matiinaa yoo hin beeloftaniittu jetteetiin hin doorsifti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama gaddisiisa baay'ee mooraalii nama godha jechuudha. Dhugaa waa'een biyya keenya keessumaa jechuudha. Durattumayyuu wayya jechuudha. Durattumayyuu wayya amma safuu wallaalame lubbuun namaa yoo ba'e safuun baqa hin jiru wanti takka lubbuu yoo ba'e yoo safuunis akkas dagatame yoo barbaadde goote jechuudha. Wanti seeratti nama iyyeessu hin jiru jechuudha. Osoo ta'eeti obboleettii kana kan qabanii mana seeraatti fuuldura namaatti fannisan ture. Fannisan maaliif jennaan lubbuun nama lamaatti galaafatti jechuudha. Maaliif obboloonni ishee kun bor dhukkuba tokko yoo qabaman haga lubbuu isaanii galaafatamuuti jechuudha. Bor galagalteen ilaaltu waan ta'eef deemtee yaalchisuullee hin dandeessu waan ta'eef birrii isaanii har'atti nyaattee har'atti dhugdii bakka birrii isaaniitti illee yookiin qaama isaaniitti nafne yookiin birriillee hin arganne ijoolleen kun bilaashi yookiin immoo hin baranne illee bilaashi haadha isaanii biraa ba'anii magaalatti illee galanii kun haala sukkaneessa akkasittiin jiraachaa turanii. Kanaaf jennaan namoonni waan kana hordoffii taasisu eegalan jedhu isin galateeffannaa galatoomaa isiniin jenna. Ammallee wantoonni akkasii itti fufee akka hojjetamu abdii qabna isiniin jechuun barbaada. Egaa akkasuma informationii yookiin immoo odeeffannoo adda addaa akkas walirraa akka ageenyuuf immoo jechuudha. Hordoftoonni fi jaallatamtoonni kabajamtoonni kiyya immoo laayikii fi sheer sabskiraayib gochuudhaan na wajjiniin ta'a. Turtii gaarii isiniif hawwa. Hanga mata duree guyyaa biraa walitti deebinutti lafa nagaa turaa, hojii gaariirra turaa, biyya nagaa turaa, lafa jaalalaa turaa. Isin jaaladhaa, isin kabaja. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.